السلام عليكم ورحمة الله. على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلينك يا كبجمتوتا في جالتمتوتا قبروت الرحمن ورين برتوتا غري خنا خيستي ولين برچاجرو bakka jirtanitti rabbiin nageessinitti haa ta'u jecha inshaallah akkuma yeroo hunda wal yaadachiisaa turre har'aan tanaas dhaamsa xiqqashaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Dhaamsa san dura garuu faayidaa wanni itti isinii dhaamuu deemu san qabu hadiisa tokko qofa isinii himee inshaallah kan gara dhaamsa kiyyaa dabruun taha gurra qalbii qaawun akkana dhageeffattan asumaan isinii dhaammadha. San dura garuu gareewwan keenya kana keessatti waa waliif dhageeffachuun dhaamsa walii fudhachuun bakkarraa walii yaamne walii owwaachuu irratti irrina qabna obboleeyyan kiyya. Irrina kana akka guuttattan asumaan isinitti himuu barbaada. Keessaa barattoonni garee alayaat biiftuu islaamaa daandii guddinaa wakhaasatan barattoonni dameewwan isaa jalatti argamtan hundi keessanuu waan kanarraa akka qooda fudhattan isinitti ibsuu barbaada. حديث أبا هريرة خيست رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي مالجا إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر فقعدوا معهم hadisni dheeraadha gabaabseen isinii ka himu ta'a. Malaayikota jira gabroota rabbiirraa warreen malaayikotaarraa ni jiran warreen deemanii majaalisa barbaadan majlisa ilmii gurupii ilmii bakka da'awaan jirtu bakka ilmiin jirtu kan jiran kan barbaadanii jira yoggaa argan odoo barbaadanuu isaanii wajjiin ta'an. وحف بعضهم بعدا بأجنيتهم قفلا ساني ولمة تنسانيت قرين ساني قريت تركته قفلا ساني تنقوغني حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا هم بكتها أجرا سني في هنگ سمي دنيا جدو قوتنتي ولمة تناني جال لك بجا علمي تناتيف بك خبجا ذكري علمي دعوة محاضرة اتولك أبماني دير ربي اتغرفة مخنا جال ليساني تفكستان ما إخواني أسرت وين دبتشو بربادة قاف ملايكون ربي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قبروت ربي نسانيف رقابه بدي تكلم بليسن همتون وجتا إسان كن قبروت ربيتي والرجتشو لك آلي ربي ملي خلافتكم كمني جي رقابه في ربين جيرو قاف إسان مجلس علمي خنجالة تي أتمالف مجلس علمي راديستا أتمالف جروب علمي راديستا أتمالف محاضرة بك سواما والجيتك وجو سواما الرا والجيك أم نجاري خنرت وجوجان مالف ديستا كناف بلين كن يكن سلاما ملائكة وجا كسيف يسأل الله عز وجل وهو أعلم بهم ربي قافتت يا قبروتن كي يمي عيسى رفتني جان دتشير وجا يسانجرن كان يجون بر قبروتن كان كي خكنا بردينت خنا كانت علمي كرو خنا كم مجلس علمي كابو بردينه خوال جيك كابو بردينه مالنا خدتني وجوجن قبروتن كان كي قوة الناس خدتن عذاب ربي رانوباسي جنة ربي نفاخن نقرتن سيسان جنة خنا أركني عذاب خنا هوني أركني خنا من أركن كان خدتن odoo arkani hoo akkami jennaan hedduudha qaceellotti rabbi najaan waa baasu jennii si kadhatanii. Xumura hadiisa kanarratti fayaquulu walahu qafartuhum alqawmu laa yashqaa bihim jaliisuhum dilii isaanii faraaramee jira ummata kana eega ummanni kana ta'e eega namoota gaggaarii kanaa ta'an eega azaaba kiyyarraa nama janfatan eega jannata kiyyana kadhatan ani isaaniif waan na kadhatan san kenneefi. ربي سبحانه وتعالى مال جاء ملائكته خنان بر أمني كسيسا أمني أرارما كسنا خلات سن تيسم تيسانيسا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم بر أمة تيسم سن كيسا نمنتاي وري تيسم سن كيسا دكيتاي وري محاضرة إسانيسا دكيتاي وري علمي سن دكي وجين براتو خغري إسان براتن كيسا وجي براتو بوتاك كسيسا كيسا وري جرو لا يشقى بهم جليسهم والرئيس وجين تاينون جو أبدني
hadiisni sahiha muslim keessatti inshaallah gabaabdutti obboleeyyan keenya torban kana keessatti inshaallah guyyaa kan isiniif ibsinu ta'a barreeffamaan beeksisan kan isiniif ibsinu ta'a walgahii ajaa'ibaa barattoota ajaa'ibaa kan garee kana keessatti har'aa dura zoomiin bitamee jira ilmiin baratamu jira quraanni rabbii qara'amu jira huruufni baratamu jira jennee yeroo baay'ee garee kanarratti isin lallabaa turre warreen dhaamsa keenya hordofan kan ilmii huruufa fixanii eeybifamuudhaaf qophaawan muhaadaraa guddoo qabna obboleeyyan kiyya nam tokkolleen akka gara zoomiitiin nurraa nafne namni sooftuwara zoomiin qabne gabbuufattanii hundi keessan guyyaa san guyyaan beeksifni isiniif ba'a sa'aatiin guyyaan yeroon hundi isiniif ba'a waan ta'eef akka qophooytanii nu eeydanii asumarratti dhaamsi dabalataa kan isiniif dabalu namoonni culamaa'ota gaggaarii da'awaa godhan beeytan akka guyyaa sanitti nuuf afeertan asumaan isinitti ibsu barbaada isinis asirraa eegaltanii hamma guyyaan san isinif beeksifamutti walaloota adda addaa kan ulamaa'ii faarsu kan gareewwan keessan faarsu kan diinirra nama kaasu kan quraana rabbiirra nama kaasu kan qopheeffachuu dandeeysan hundi qopheeffattanii gara keenyatti odoo guyyaan sagantaa san hin geenye akka nu beeksiftanii isiniin jenna akkasuma namoonni dhaamsa gaggaarii qabdan walaloon alachiit gorsa adda addaa qabdan barattoonni quraanaa barsiisonni quraanaa akkasuma barattoonni ilmi as keessa nu wajjin barachaa jirtan warreen garee kana keessa akka hiriin wajjin hordofaa jirtan hundinuu dhaamsa guyyaa san akka qoodarraa fudhattan waan beeytaniin ilmii qabdaniin hayyummaa qabdaniin barnoota qabdaniin guyyaa walgahii san akka nuuf argamtan asumaan isinit dhaamuu barbaanna hundi keessanuu baga gammaddan gareen kun garee hawaasa islaamaa fayyadaa jiru diiniinis duniyaanis waan gaarii hojjechaa jiru ta'uu asumaan isinitti ibsuu barbaada guyyaa walgahii akkasuma eeyba barattoota kana tokkolleen keessan akka nurraa nafne asumaan isinit dhaamuu barbaada inshaallah guyyaadhaa fi yeroo fi sa'aatiin akkamitti akka gaggeeffamu kan isiniif ibsamu ta'a wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh